akkam jirtu obboloota koo jaallatamoo waldaa ifa jireenyaa keessatti argamtanii fi akkasuma sagantaa kana affeeramtanii tajaajiluudhaafis tajaajilamuudhaafis gara sana kadhattan hundumtuu nagaa waaqayyoon sin gaafadha. akkam jirtu nagaa keessanii gooftaa Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Caalati faarfannaadhaan waaqayyoon isin wajjiniin waaqeffachuudhaafan gara keessan dhufee maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Addunyaa kanarraa wanti eeggatamu tokkollee hin jiru. Garuu jireenya aduu garasii tokko eegganna maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Innis deebi'ee dhufuu ilma waaqayyooti. Inni immoo gaafa dhufu ofitti nu fudhata maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Akkas jedheen faarsaa. Nuti akka warra abdiin qabnetti nyaaraan gurru teenye biyya ormaa jedheen waaqayyoon waaqeffannamee nuti keenya iyyuu faarfannaa kanaan haa waaqeffannu. Nuti akka warra abdiin qabnetti nyaaraan gurru teenye biyya ormaa abdiin keenya inni nuti eeggannu nuufi mul'ata guyyaadhuma. Nuti akka warra abdiin qabnetti nyaaraan gurru teenye biyya ormaa abdiin keenya inni nuti eeggannu nuufi mul'ata guyyaadhuma. As biyya lafarratti naafnu dhufeenu fudhata Yesuusi bara bara wajjin jiraanna gammachuu keenya guutaa gaafasi. As biyya lafarratti naafnu dhufeenu fudhata Yesuusi gammachuudhaan wajjin jiraanna gammachuu keenya guutaa gaafasi. Yoo nuggutee nuti irrate dhamaasu kan biyya lafaa waan yerooti asuma dhafa. Yoo nuggutee nuti irrate dhamaasu kan biyya lafaa waan yerooti asuma dhafa. Nuti lammii waaqarraati. Nuti lammii waaqarraati. Nuti lammii waaqarraati. Nu lammii waaqarraati. Nuti lammii waaqarraati. Ameen. Nuti lammii waaqarraati. Nuti lammii waaqarraati. Abdiin keenya abdii du'aa gaarasiiti. Nuti akka warra abdiin qabnetti nyaaraan gurru teenye biyya ormaa abdiin keenya inni nuti eeggannu nuufi mul'ata guyyaadhuma. Ameen. Nuti akka warra abdiin qabnetti nyaaraan gurru teenye biyya ormaa abdiin keenya inni nuti eeggannu nuufi mul'ata guyyaadhuma. As biyya lafarratti naafnu dhufeenu fudhata Yesuusi bara bara wajjin jiraanna gammachuun keenya guutaa gaafasi. As biyya lafarratti naafnu dhufeenu fudhata Yesuusi bara bara wajjin jiraanna gammachuun keenya guutaa gaafasi. Yoo nuggutee nuti irrate dhamaasu kan biyya lafaa waan yerooti asuma dhafa. Yoo nuggutee nuti irrate dhamaasu kan biyya lafaa waan yerooti asuma dhafa. Nuyi lammii waaqarraati. Nuyi lammii waaqarraati. Nuyi lammii waaqarraati. Nu lammii waaqarraati. Nuyi lammii waaqarraati.
lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati abdiin keenya abdii du'aa gaarasiiti. Gooftaan waadaa guddaa nu gaane dhaqeera iddoo nuuf qopheessu deebi'ee ofiitti si fuudha biyya lafaatti siin hin dhiisu dubbisaa kun namaadha nuti saamaansidhaan jiraanna egaa maal sodaanna. Dubbisaa kun namaadha nuti saamaansidhaan jiraanna egaa maal sodaanna. Nuyi lammii waaqarraati nuyi lammii waaqarraati nuyi lammii waaqarraati nu lammii waaqarraati nuyi lammii waaqarraati. Amen. Nuyi lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati abdiin keenya abdii du'aa gaarasiiti. Maan harki namaa mijaarree kaan ijji namaa nagarree biyya haaraan nu eeggata asitti nu keessummoota. Maan harki namaa mijaarree kaan ijji namaa nagarree biyya haaraan nu eeggata asitti nu keessummoota. Nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nu lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati. Amen. Nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati abdiin keenya abdii du'aa gaarasiiti. Gooftaan waadaa guddaa nu gaane dhaqeera iddoo nuuf qopheessu deebi'ee ofiitti si fuudha biyya lafaatti siin hin dhiisu dubbisaa kun namaadha nuti saamaansidhaan jiraanna egaa maal sodaanna. Dubbisaa kun namaadha nuti saamaansidhaan jiraanna egaa maal sodaanna. Nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nu lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nu lammii waaqarraati. Amen. Nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati nuti lammii waaqarraati abdiin keenya abdii du'aa gaarasiiti. Hallelujah.